Jirtu hordoftoota chaanaalii maatii as taa'ee hundinuu bakka jirtanitti nagaaf salaamtaan ta'e isin agarsiisu jecha viidiyoo gabaabaa bareedaa ta'e tokko qabadee isinii dhiyaadheetiin jira har'a. Viidiyoon keenyaas TikToker moo YouTuberaati. Kana keessa kam keessatti fayyadamtu moo YouTubeis TikTokis waliin fayyadamta. Bu'aan YouTubii fi TikTokoo qaban maal akka ta'e kallattumaan bu'aa isaa isin daawwachiisuuf jecha warri as taa'ee subscribe godhin egaa chaanaalii keessan banattanii as taa'ee jettaniituma ittiin barreeffattanii subscribe godhuudhaaf wanni isin rakkisu tokko hin jiru jecha yeroo subscribe godhan as taa'ee jettaniitti barreessitanii search godhan jalqabuma tokko faarratti isin dhufa subscribe godhanii akkanatti all notification godhuun bu'aan isaa viidiyoon yerootti gadhiisu hundinuu kallattumaan isin akka isin ga'uuf isin fayyada. All notification irra godhadhaa jecha kallattumaan gara viidichaatti ceenaa. YouTube namoonni baay'een TikTokis ni fayyadamu, YouTubeis ni fayyadamu. Garuu TikTokii fi YouTubein garaagarummaa guddaa qabanii seerri YouTubii baay'ee xiqqoo tokko irra jabaadha kan TikTok irra. Akkasumas TikTokinis seera mataa isaa ol danda'e qaba. Seerri isaanii san isaan walitti hidhuun karaa gabaabaatiin fayyadamaa nama godha. Namoonni baay'een TikTokii fi YouTubii walitti hidhanii bu'aa guddaa irraa argachaa jiranii. Yeroo baay'ee TikTok irratti followerii baay'ee ni argatta. Garuu YouTubii irratti subscriberii baay'ee argachuudhaaf ni ulfaata. Sababni isaa seerri YouTubii cimaa waan ta'eef YouTubiin yoo nama subscribe gootes sirraa deebisa. Waan sirraa deebisuuf jecha follower TikTok keetii sanarra dhaabbachuudhaan linkii walitti hidhuudhaan namoonni TikTok irratti si hordofan dandeettii viidiyoo gaggabaabaa dalaguu qabda taanaan namoonni TikTok irratti si hordofan san kallattumaan YouTube keetii irra dhaqanii subscribe chaanaalee kee godhanii viidiyoo kee daawwatanii komentii si barreessinaan subscribe sirfan qabu. Yeroo baay'ee kan namoonni live ta'anii TikTok irra YouTubii waliif hojjetan ni jiru. Baay'een isaanii bu'aa qabeessaaf kan ta'an ni jiru. Isaan bu'aa isa harkaniiti. Bu'aa ni qabaas akkasumatti. Maaliif amma fakkeenyaaf TikTok irratti viidiyoo dheeraa dalaguu hin dandeessu. Warning si kenna. Amma ji'a muraasaan boodatti ni eegalama jedhamee yaadama. TikTok irrattis akkuma YouTubeatti kafaltii babbareedoo viidiyoo dhedheeraa hojjettee akka kafaltiin akkuma YouTubeatti akkasii kafalamuuf ni eegalama jedhamee jira. Isaan san godhuudhaaf linkii YouTube keetii fi TikTok kee walitti hidhuun bu'aa guddaa qaba. Amma fakkeenyaaf YouTube chaanaalii kiyya akkana jira. Ergaan akkana baneen boodatti linkii TikTok kiyyaattis as jala hidheetiin jira. TikTok kiyya jalattis chaanaala kiyya hidheetiin jira. Akkasumatti chaanaalii YouTube kiyyaa. Saniifuu karaa salphaatiin hidhadhaa walitti fayyadamaa bu'aa guddaa qaba. Amma fakkeenyaaf akkanatti as taa'ee jettee sarchi erga gooteen boodatti erga as taa'ee jettee sarchi gooteen boodatti akkanatti chaanaaliin kiyya erga si dhufe maal gootaa gama gubbaarratti gama harka mirgaa irra deemuudhaan iddoo mul'atu. Facebook jee jira. Facebook fi isa walii hidhee jira. TikTokaan Telegram ni qaba. Telegram kiyyaa fi isa walitti hidhee jira gruupii. Akkasumas Twitter ni qaba. Twitter kiyyaa fi isa walitti hidhee jira. Akkasumas TikTok kiyyaa fi isaas kallattumaan walii hidhee jira. TikTok asumarraan argachuu ni dandeessa. Nama fakkeenyaaf asuma dhuftanii iddoo gama harka mirgaa jirtu kana dhuftanii TikTok irra kilik yoo gootan kallattumaan karaa TikTok kiyyaatti isin geessa. Linkii isaa walitti hidhuun bu'aa guddaa qaba. TikTok fi YouTube. Maaliif jennaan asuutii unu akkanatti isinii dhufa. Kun TikTok kiyya. Follower 12,700 qaba. Like 32 qaba. Namni following godhe 9,820 akkanatti TikTok fi namoonni baay'een garuu follower guddaa amma waan hin qabuuf TikTokis akkanumatti YouTubein kiyya jalatti linkii hidheetiin jira. Saniifuu kallattumaan TikTok irra yoo seentes YouTube kiyya akkanumatti argachuu danda'u qabda. Linkii walitti hidhuun bu'aa guddaa qaba.
akkasumas milkaa'ina taasisaas. Viidiyoolee gaggabaaboo waan hojjettuuf achirratti kallattumaan kottaan hordofaa jettee karaa yuutuuba keetii fiduu ni danda'ama. Namoota TikTok irratti follow si godhan san jechuudha. Kana namni kamiyyuu TikTok fayyadamtan taanaan kallattumaan chaanaalii keessa yuutuuba fayyadamtan taanaan linkii walitti hidhadhaa bu'aa guddaa qaba. Hariiroon isaatis baay'ee bareedaadha. Riizaaltii ni qaba. Saniifuu walitti hidhachuun keessan linkii isaa bareedaan ja'a. Akka itti walitti hidhatan siistama viidiyoo amma dura hojjedhee ni jira. Viidiyoo dabra keessa ilaaluu ni dandeessanii karaa salphaa ta'een baay'ee bu'aa qaba. Walii daddaan isin ijaarraa viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aan walitti deebinutti nagayaan tura. Viidiyoo keenya yeroo hundaa'u yeroo nuti gadhiifnu eegalee laayik sheer nu godhaa jecha. Deeggarsa guddaa nu godhaa jecha. Kabajaan yeroo gaarii hanga yeroo itti aan walitti deebinutti.